wanti nu rakkisaa jiru har'a nagaa dhabnee kan jennu kun eenyuun nagaa nu dhowwate nutu nagaa wal dhowwate rakkinatti wal gate moo ormatu diinatu nagaa nu dhowwate rakkinatti nu gate qalbiin ilaaluu qabna har'a qeen kun kan inni kaleessa amma camaa ture wallagga guutuun akkasitti kan inni rakkataa ture namni nurraa du'e asitti eenyu orma diinaa kan nurraa du'e kan nu ajjeese orma diinaa maali kun cubbuun kun maali wallaalummaan amma kana ga'u maali orma haa kumannu dhugumaan har'a warra wal ajjeesu warra dhiiga wal dhangalaasu ta'uu bira hafe har'a warra ija hamaadhaan wallaalu nurra ture nun wallaalummaadhaan dhugaan isinitti maali gaafa gallu sirna jiru jijjiiruu dhiisiti eegumsa keenya eegumsa nu eegu jijjiiruun fala ture eegumsa ana eegu Oromoon tokko keessa waan hin turreef Amaari tokko keessa waan hin turreef isuma jijjiiruun fala guddaa ture biyya jijjiiruu dhiisiti ani hunda diigee miti kan ijaaraa jiru isa jiru qalbii jijjiiree isa jiru barsiiseen sirna uumaa jira Furtuun mana koo isaan harka jira kan natti qollofuu fi kan jalaa banuu isaani ani maatii kooyyuu baraaruu hin danda'u jecha ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti dubbatanidha ቢሮ ቁልፍ ያለው በእነዚህ የደህንነት ጠባቂዎች ነው ከፍተው የሚያስገቡኝ አስወጥተው የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው ቢሮ ውስጥ ካሜራ ቢኖር መቅረጫ ቢኖር ማንኛውም ጉዳይ ቢኖር በሌሎች ሀገራት እንደተለመደው ቢሮዬን ካውንተር ሰርቪላንስ አሰርቼ አጸድቼ ስራ ልሰራ አልችልም ምክንያቱም ጧት ጧት ሳልገባ ገብተው የፈለጉትን አስተካክለው በፈለጉ ሰዓት መጥተው ነው ግባ የሚሉኝ ኢሳሂዳቴ ጅሩስ isa tooriidhatiin jirus biyya alaa jirus waamne kaan immoo itti deemnee ulfinaan kootu qeekeetti deebi'i waliin haa hojjennu jennee kan wal simanne waraanaaf miti kan wal affeerre kan wal simanne kabajaaf nuti dursinee ulfina laannee fi ulfina akka nuu laataniif nuti Oromoodhaaf mataa keenyaaf miti dhuunfaa keenyaaf otoo hin ta'in Oromoodhaaf akka nuti nagaa yaanne nu hubatanii isaanis nagaadhaaf taakkuu tokko akka isaan deemaniif malee ilmaa wasiillanii taanee waan wal arraaneef walirraa bannee turre jenne sanaaf min turre ammaan booda bara keenya keessatti Oromoo gidduutti garaagarummaan hin uumamin yoo dhuguma Oromoodhaaf yaanna taane warra Oromoof yaannee hojjennu dhamaane yoo taane humna walii haa taanuudhaan wal simanne kana kan nuti goone jennoo isaanii dubbachuu dura galata galchuun barbaachisaadha Lammaa Magarsaatiif. Waggoota 20 darbe kana keessatti biyya kanaaf ummata kanaaf Oromoo qofaa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waan Lammaan godhe namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroon fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaagama guddaarra bu'uudhaaf qeerroon si furuu dandeebi'u sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise EPRDFis safe exit kan uume biyyattiin wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha kanaaf galata guddaa nama maluuni Oromoonis galateeffataa jira ni galateeffatas ለዚህ በስልክም ልናገር አልችልም አቶ ደመቀን ጠርቼም ልወያይ አልችልም ቢሮዬ ከኔ ቁጥጥር ውጭ ነው ማለት ነው የምትጠበቀው ብቻ ሳይሆን ቢሮዬም በሰዎች እጅ ነው ከቢሮ በተጨማሪ ቤት የቤቴ ዋናው ቁልፍ በእነዚህ ኃይሎች ነው አስገብተውኝ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው ጧት ቁልፍ ከፍተው የሚያስወጡኝ እነሱ ናቸው እዚህ ውስጥ ነው እናንተ ሀገር እርምጃ አልወሰደም አልተከላከለም የሚል ጥያቄ የምትጀምሩት ማለት ነው waliigalteen waraana dhaabuu fi marii nageenyaa waabaa'oo fi mootummaa gidduutti si'a lammaffaaf yaalamee wanti irratti qaamni lamaan waliigaluu dadhaban guyyaa kaleessaa ifoomeera. Icciitii maree kana kan baasan obbo Jireenyaa yoo ta'an gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin akkas jechuudhaan dubbatan.
Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessuu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Yeroo reefuu filataman sanatti Dr. Abiy Ahmed eegdota dhuunfaa isaanii sadeen illee fudhatanii galma mootummaa akka hin seennee fi waajjira bahanii galma mootummaa keessa oliif gadi adeemanii akka hin ilaalle dhorkamanii turan. Bulchitoota mootummaa Itoophiyaa yommuu TPLF'dhaan jechuudha. Itti dabalaniis ana nama maatii koollee rakkina jalaa miliqfachuu hin dandeenye nama balbala jalaa bananii fi yeroo fedhan ammoo itti cufanii qollofanii adeeman na komattuu jechuudhaan paarlaamaa irratti dubbii taasisan. Yeroo duraan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa turanitti ammoo kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa wajjin TPLF'n ajjeefamuuf illee yaaddaa akka turanii fi viidiyoo wayii waraabanii OMN'f erguuf akka qopheessanii turan dubbatanii turan. እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት ሀገር አገልግል ብላችሁ የሾማችሁኝ ቀን የደህንነት ሹሙ ከኔ ጋር የነበሩ 3 ግለሰቦች በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ 3 ግለሰቦች ይዘህ ቤተ መንግስት መግባት አትችልም ተባልኩ። እኔ የግል ጥበቃዎች ላይ ማዘዝ የማልችል ሰውዬ ነው እናንተ ለምን ሀገር አትጠብቅም እያላችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት? አትችልም እኛ የሰጠንን ጠባቂ ብቻ የሚጠብቅህ ተብሎ ጠባቂዎቼ እንዳይገቡ ተከለከሉ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንኩበት ቀን ነው። ቢሮ የምሰራበት ቢሮ ቁልፍ ያለው በእነዚህ የደህንነት ጠባቂዎች ነው። ከፍተው የሚያስገቡኝ አስወጥቶ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ቢሮ ውስጥ ካሜራ ቢኖር መቅረጫ ቢኖር ማንኛውም ጉዳይ ቢኖር በሌሎች ሀገራት እንደተለመደው ቢሮዬን ካውንተር ሰርቪላንስ አሰርቼ አጸድቼ ስራ ልሰራ አልችልም። ምክንያቱም ጧት ጧት ሳልገባ ገብተው የፈለጉትን አስተካክለው በፈለጉ ሰዓት መጥተው ነው ግባ የሚሉኝ። ለዚህ በስልክም ልናገር አልችልም። አቶ ደመቀን ጠርቼም ልወያይ አልችልም። ቢሮዬ ከኔ ቁጥጥር ውጭ ነው ማለት ነው። የምጠበቀው ብቻ ሳይሆን ቢሮዬም በሰዎች እጅ ነው። ከቢሮ በተጨማሪ የቤቴ ዋናው ቁልፍ በእነዚህ ኃይሎች ነው። አስገብተውኝ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ጠዋት ቁልፍ ከፍተው የሚያስወጡኝ እነሱ ናቸው። እዚህ ውስጥ ነው እናንተ ሀገር እርምጃ አልወሰደም አልተከላከለም የሚል ጥያቄ የምትጀምሩት ማለት ነው። ጀኖ ኢሳኒ ዱበቹ ዱራ ገላታ ገልቹን በርባቻ ለማ መገርሳቲ ወጎተ ዲደምን ሶዶመን ደርበ ከነ ከሰቲ biyya kanaaf ummata kanaaf oromoo qofa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waan lammaan godhe namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroonii fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaagama guddaarra bu'uudhaaf qeerroonis fuluu dandeebi'u sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise EPRDF's safe exit kan uume biyyattiin wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Oromoonis galateeffataa jira, ni galateeffatas. Oromoorraa galata qaba. Ihaadeg daaraa ta'urraa kan hambise Lammaa Magarsaati. Gara Amaaraatirraa gadduudha.
OPDO ummanni keenya diinoffataa xireeffataa ture san hireen lammataa akka kennamuuf kan godhe namoonni baay'een duuba haa jiraatan malee lammaadha. Kanaaf ammas sanuma mirkaneessanitti fakkaatan. Rakkisaa jiru har'a nagaa dhabnee kan jennu kun eenyuun nagaa nu dhoowwatee nutu nagaa wal dhoowwateetu rakkinatti wal gate moo ormatu diinatu nagaa nu dhoowwate rakkinatti nu gatee qalbiin ilaaluu qabna har'a. Qeen kun kan inni kaleessa amma camaa ture. Wallagga guutuun akkasitti kan inni rakkataa ture. Namni nurraa du'e asitti eenyu? Orma diinaa kan nurraa du'e. Kan nu ajjeese orma diinaa. Maali kun? Cubbuun kun maali? Wallaalummaan amma kana ga'u maali? Orma haa kumannu. Dhugumaan har'a warra wal ajjeesu, warra dhiiga wal dhangalaasu ta'uu biraa hafee har'a warra ija hamaadhaan wallaallu nurra ture nun. Wallaalummaadhaan dhugaan isinitti maali? Yoo dhuguma nuti ana Oromoon taane hin taane yoo ta'e ta'uu lakki warra amannu miti kun warra nu bushuu malu miti warra Oromoodhaaf yaadu miti sababiin isaas kana kan jedhamu yoo ta'e gaarii hamma qabnuun humna qabnuun beekumsa qabnuun dhiisaa beekumsa keenya bira dabarree lubbuu tokkitti bakka bu'uu hin dandeenye saba kanaaf dabarsine laachuudhaaf warra hojjenne yoo ta'e maaliif inni kaan nu jibba? Maaliif inni kaan nu ajjeesuu barbaada? Maaliif inni kaan nagaa nu dhowwachuu barbaada? Anaan miti kan nagaa dhowwate. Oromoo nagaa dhowwanne. Nuti immoo maal taane? Nuti baanee galaa jirra. Nama meeqa asitti du'e? Nama meeqa kan asitti dararame? Hiyyeessa Oromoo boru naa darba jedhee abdiidhaan jiraatu. Cubbuu miti bakakkaa miti kan gadi nutti bu'e. Rakkoo nuti walirratti uumne. Rakkoo walirratti nuti uumne. Oromoon har'a dhaabatee yoo laale kana laaluu qaba. Waa godhuudhaaf maaliif kana goona? Waa komachuudhaaf maaliif komanna? Waa balleessuudhaaf maaliif kan jedhu yoo laallu taane? Akkasumatti bara baraan rakkina faarsaa. Akkasumatti bara baraan rakkina waliin madaqnee jiraachaa hafna malee rakkina keessaan baana. Har'a abbaan barbaade yoo dhufe rakkoo hojii dhabaa kana torban tokkotti waggaa tokkotti hiikuu hin danda'u. Cabbii gadi roobsuu hin danda'u. Abjuun akkasii jiraannaan dogoggora. Hamma nuti hin hojjennetti hamma nuti hin dafqinetti namni maallaqa nuu kenne nu sooromsuu danda'u jiru. Tibbana waliigalteen waraana dhaabuu fi marii nagaa nageenyaa waabaa fi mootummaa gidduutti si'a lammaffaa fi yaalame wanti irratti qaamni lamaan waliigaluu dadhaban ifoomeera. Icciitii maree kana kan baasan obbo Jireenyaa yoo ta'an gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin akkas jechuudhaan dubbatan. Akka waliigalaatti gaaffii uummata Oromoo hedduu kaasne. Isaan keessaa daangaa Oromoo, Walloo, Finfinnee fi waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa akkasumas afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u kaasnee turre. Mirga sabaaf sablammoota hundaa karaa kabajeen akkatti mirkanaa'u qabu irratti dubbannee qabxiileen irratti wal hubanne jiru. Dhimmi ijoon garuu dhimma waraanaa fi humna nageenyaa ture. jechuudhaan dubbatan obbo Jireenyaan. BBC'n akkas jechuudhaan gaafate. Ministeerri muummee Dr. Abiy aangoo karaa qawwee argachuuf hin yaadinaa kottaa filannoo irratti hirmaadhaatii aangoo qabadhaa jedhan. Maaliif karaa qawwee qabsooftuu jechuun BBC'n gaafate. Obbo Jireenyaan akkas jechuun deebii kennan. Aangoon kan ummataati. Isaan garuu aangoo isaanii afaan qawween tifkatu. Kanaaf akka waabaa'uun meeshaa hiikkatu barbaadu. Gaaffiin siyaasaa ummata keenyaa waan deebiin arganneef ummata kanaaf kan dhaabbatu waraana keenya jennee waan amannuuf qawwee kaasne nuyis jechuun deebisan. Gaaffii siyaasaa jiru deebii dhabnaan qawwee hidhannee sun osoo hin deebiin akkamiin qawwee lafa kaa'uun danda'ama? Gaaffii ummataa yoo haalaan deebi'ee loltuun har'a qawwee qabatee bosona jiru qaamuma nageenyaa ummata tiksuu ta'uu danda'a. Kaan ammoo ummata isaatti deebi'uun hojii ogummaa isaa hojjechuu danda'a ture. Garuu gaaffii gaafateef deebii waan dhabee fidhatee jedhan.
BBC'n akkas jechuudhaan gaaffii dabalataa dhiyeesse. Osoo mootummaan WBO waliin wal loluu akkamitti gaaffii misoomaa fi siyaasaa uummataa deebi'aa gaaffii kaastan kanaafuu deebii akkamiitu isin kenname jechuun gaafate. Obbo Jireenyaan akkas jechuun deebisan. Isaan WBO'n mootummaa diiguu fi heera cabsuu barbaadaa jedhu. Nuyi mootummaa heeraan filatameedhaas jedhan. Dhugaan jiru garuu uummata meeqatu bilisaan isaan filate. Oromiyaa keessa paartiileen mormituu dorgomaan hin turre gaaddidduu isaanii waliin dorgomanii mo'atanii jechuudhaan gaaffiidhaan deebisan. BBC'n akkas jechuudhaan itti dabale mootummaan osoo isin walii wal lolaa jiru akkamiin gaaffii siyaasaa deebisaa? Osoo bosona jirtanii akkamiin gaaffii keessan deebi'aa jechuun gaafate. Obbo Jireenyaan itti dabaluudhaan hunduu wal cinaa deema. Mootummaan waan kennutu jira, WBO'n ammoo tarkaanfii mootummaa irratti hundaa'uun waan godhutu jira jechuun dubbatan. BBC mootummaa irraa maal barbaaddu? Mootummaa waloo hundeessuudha. Aangoo qooddachuu jedhama ture. Kun dhugaadhaa? Aangoo kam fa'aa gaafattan? Obbo Jireenyaa aangoo akka dhuunfaatti gaafanne hin qabnu. Nuyi sirna hundaaf hojjetudha kan gaafanne. Sirni hundaaf hojjetu gaafa jiraatu waraanaanis humnaanis uummata hin rakkistu. Nuyi kan jennee waan irratti walii gallu hojiitti hiikuuf qofaa keessan hin dandeessani. Jarmiyaaleen mormituu kaanis haammatamuu qabu kan jedhudha. Nuyi aangoo galma godhannee imalaa hin jirru. Sirna jabaa ijaaruu malee. Isaan ammoo akka galmi keenya aangoo ta'e wayii namoota dhuunfaaf aangoo kennuuf dhiyeessan jechuudhaan dubbataniiru. Waaqayyoo dachee keenyaaf nagaaf jaalalaa haa buusu. Bara keenya keessatti Oromoo walitti araaramu. Bara keenya keessatti Oromoo gidduutti nagaan haa bu'u. Kana yoo goonu akkasumatti nagaa waan barbaanneef waan yaadneef dhufuu hin danda'u. Baasii baay'ee qaba, xaarii baay'ee qaba, dafqa baay'ee qaba. Hadafki haxaaru garuu lama amaanee Oromoo gidduutti nagaa haa finnu jenneeti. Isa biyya keessa jirus, isa biyya alaa jirus, isa hidhatee jirus, isa toon hidhatiin jirus, biyya alaa jirus waamnee kaan immoo itti deemnee ulfinaan kottu qe'ee keetti deebi'i waliin haa hojjennu jennee kan wal simanne waraanaaf miti kan wal affeerre. Kan wal simanne kabajaaf nuti dursinee ulfina laannee fi ulfina akka nuu laataniif. Nuti Oromoodhaaf mataa keenyaaf miti dhuunfaa keenyaaf otoo hin ta'in Oromoodhaaf akka nuti nagaa yaanne nu hubatanii isaanis nagaadhaaf taakkuu tokko akka isaan deemaniif malee ilmaan wasiillanii taanee waan wal arraaneef walirraa bannee turre jenne sanaaf hin turre. Ammaan booda bara keenya keessatti Oromoo gidduutti garaagarummaan hin uumamin yoo dhuguma Oromoodhaaf yaanna taane warra Oromoof yaannee hojjennu dhamaan yoo taane humna walii haa taanuudhaan wal simanne kana kan nuti goone aadaa saba keenya duudhaa saba keenya ulfina walii qabnu hin ganne nuti rakkoo keenya mariidhaan hiikkachuu akka dandeenyu kun aadaa saba keenyaati jenneeti. Inni gaafa wal siman mee herrega isa kamiini kan waraanni nuu malu nuuf kanaan nu deebi'uu qaba ture. Ulfina gumaa xaafii haa taatu nuti agarsiisne. Hamma sanallee maaliif dhabna? Maaliif dhoowwatamna nuti? Ulfina dhuunfaa koo miti ani. Dhuunfaa kootiin anis Dr. Abiyyis ulfina addaan barbaada. Ulfinni keenya nagaa saba keenyaati. Ulfinni keenya guddina saba keenyaati. Har'a meeshaan maaliif nutti nyaachifama? Maaliif dhukaasni qe'ee Oromoo keessatti har'a goolii dhalata? Bareertuu kamtu nutti seene har'a? Nu keessa jiraa? Eenyutu eenyuun darare? Eenyutu eenyuun ajjeese? Eenyutu eenyuun boosise har'a? Qaaniidha Oromoodhaaf. Hamma naa galutti, hamma nu baddutti. Salphinni kanaa ol hin jiru. Gadi qabee, ol qabee yoo laalu naan galu sababni kun anaaf. Akka ilma Oromoo tokkootti, Oromoo gidduutti akka nagaan dhufu, paartilee Oromoo gidduutti akka nagaan bu'u, hamman godhuu malu, hamma gochuu mallu hundaan hambifanne dhugaan isinitti maali? Waan tokko hambifanne nuti obsa guddaadhaan dargaggoota taanee akka jaarsaatti akka manguddootti obsine eturraan baqatiin inni kaan fuula yoo nutti guuru eturraan baqatiin obsaan lakkisaa jira teenyaa mari'an teenyaa soofnu
rakkoo keenya hiikkan saba kanarraa rakkoo afurru yeroo nutti hin jedhin hin jiru. Garuu kan nagaa wal dhowwate kan wal darare nu mataa keenya waan warri biraa namni kana godhe hin jiru. Cubbuun nutti dhufe hin jiru. Akka kaleessa warra abbaa abaluu tokkos nu godhe jennee komannu illee hin jiru. Carraa argateera Oromoon. Carraa argatee of harkaa balleessuu hin qabu. Gatii nagaa carraa bara meeqa keessatti argataniif gatii of dhabsiisuu hin qabu nuti. Yeroo kamiyyuu caalaa hamman hubadhutti an yeroo kamiyyuu caalaa yerootti aduun bari'eef carraatti argate Oromoon yeroo kanadha. Kana jechuun rakkoo wayii hin jiru, hamaa wayii hin jiru, rakkoon isaa hundirraa hiikkateera jechuu miti. Yoo xinnaate ifatti bahuudhaaf dukkanni irraa tarsa'ee jira. Yoo xinnaate teenyee waliin haasa'uudhaaf jaarsa biyyaa dabalannee beekaa keenya dabalannee rakkoo keenya hundarratti waliin haasa'uudhaaf nuti qophaa'aa miti. Balbala cufanneerra dinneerra jaarsi Oromoo tokkos haa ta'u lamas haa ta'u mee ijoollee koottaa har'a isintu biyya bushaa jira mee taa'aa nu dhagaa jedheetu nama tokkollee yoo ta'e of harkaa biraa deebisnee beeknaa nuti. Jaarsa keenya salphisuun barbaada. Gaafa sana of salphisna jaarsa sana miti nuti. Salphina barbaada. Garuu immoo ilaalaa qe'ee keenya waan inni fakkaatu Wallagga guutuun akkatti keessa baane waan nuti keessa jiru. Kanas ifatti walitti haasa'uun barbaachisaadha. Yoo dhugumas akka mootummaatti nuti har'a mootummaa waan taaneef rakkoo qabna yoo ta'an wanti nuti hojjennu Oromoodhaaf hin fayyadu yoo ta'e nutti maatiin taatanii kanallee dhaga'uudhaaf qophaa'aadha nuti. Aan dhuunfaa kootiin isinitti hima. Waan Oromoodhaaf hin taane waan biyya kanaaf hin taane hojjechuun barbaadu. Lakkiin numtati waan gaarii yaaddee hojjedha jettu kun nuun ta'u hoo jedhe an sana bira darbuun barbaadu dhuunfaa koodha. Garuu yoo walii galle, yoo wal gorfan, yoo wal dhageenya, yoo kabajaaf ulfina walii ilaalle waan nuti hin hojjetin hin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni kun kan inni itti dhufe icciitiin isaa waan afaan tokko dubbanneef. Waan afaan tokko dubbanneef onnee tokko qabaannee waan wal bira dhaabanneef waa biraan sa'inaa. Kun yoo barnoota nuun taane yoo muuxannoo nuun taane kamtu barnoota nuun ta'a. Gaafa wal bira dhaabatan, gaafa wal kabajan, gaafa wal dhagaanii waliin hojjetan maal diiguun akka danda'amu arginee jirra nuti. Muuxannoo addunyaa miti qe'ee keenya keessatti agarre. Waan xixinnaa amma nuti karaa qotanii lafa qotanii daandii baasuu lafa qotanii aramachuu facaafachuun gaafa wal dhageenyeef wal bira dhaabbanne waan nuti ittiin hojjenneef hin jiru. Sammuu qabna akka ilma nama warra yaadu warra hojjetu warra hojjenne jijjiirama fiduu dandeenyu ilmaan akkasii qaba Oromoo beekaa akkasii qaba. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.